Jimmaa Araareetti milishoonni PP keessaa badaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'e Jaal Haqaafuun Fayyeera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araaree bulchiinsa magaalaa Gooban keessaa milishoonni PP baay'inaan 15 ol ta'an mooraa PP keessaa miliquun gara magaalaa gurguddaatti badaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti milishoonni PP mooraa PP keessaa badan kunniin warreen dirqamaan ukkaanfaman yommuu ta'an afaan qawween ukkaanfamne uummata nagaa ajjeesuu irratti hin bobbaanuu jechuun akka deeman maddeen kan himan yoo ta'u, murni bilchiginnaa ammoo maatii fi qabeenya isaanii irratti miidhaa garaagaraa geessisaa akka jiran maddeen itti dabaluun dubbatu. Milishoota mooraa PP keessaa badan kana murni PP maatii fi qabeenya isaanii irratti miidhaa geessisaa jiranis kanneen maqaa arganne Waganee Lammeessaa, Silashii Maammoo, Xeessaa Dabalaa, Shuumee Waaqasaa, Giddumaa Tulluu fi Fiqaaduu Gaaromaa kanneen jedhamanii yoo ta'an kanneen biroo ammaaf maqaan isaanii adda hin baane akka jiranis maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa ifoomsanii jiru. Aanicha guutummaa keessaa caasaan murna PP diigamaa jiraachuu irraan kan ka'e kaabinoonni PP muddama hamaa keessa galuun miseensota isaanii hafan irratti doorsisa garaagaraa raawwachaa jiraachuun ifoomee jira. Aanaa Jimmaa Araaree fi aanaalee godinichaa biroo keessatti qeeleen murna bilchiginnaa milishotni hojii isaanii ganuu kana akka dhiisanii hojjetan dhiibbaa garaagaraa godhanis gorsaa fi akeekkachiisa PP dhiisanii hedduun isaanii keessaa ba'uun gara jireenya dhuunfaa isaanii fi waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Yemaalogii Walal keessatti waraanni bilchiginnaa namoota leenjii milishummaaf dirqiin ukkaamsaa jiraachuun himame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yemaalogii Walal ganda Burqaa Walal keessatti gaafa bitootessa 12/2026 waraanni murna bilchiginnaa namoota nagaa fedha isaanii malee maqaa milishummaa leenjitu jedhuun gabaa fi bakka hojii adda addaatii qabuun gidirsaa jiraachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Haaluma kanaan namoota dirqiin qabaman keessaa muraasni maqaa arganne Gadaa Dabalaa, Yoonaas Gannatii, Tasfaa Dubbaallaa, Daani'el Yaadataa, Gochee Radoo, Maatiyoos Qannaa, Kibruu Qannaa fi kanneen biroo hedduu ta'uun beekamee jira. Akka maddeen jedhanitti aanicha keessatti murni faashisti bilchiginnaa baatii amajjii irraa eegaluun dargaggoota egeree biyyaa ta'an akkasuma maanguddoota otoo hin hambisin walgahii yaasanii qabaa akka turan himuun wayita ammaas uummanni qe'ee isaa dhiisee baqataa jiraachuu dubbatu. Aanaa Baakoo Tibbeetti murni PP waliin ta'anii dhimma filannoo irratti hawaasa dararuuf mari'achuun saaxilame. Dabalata isaaf jaalwabii biyyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa gubbaan gagadiitti waliin ta'uun gaafa bitootessa 11/2026 dhimma filannoo irratti hawaasa dararuuf wal mari'achuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen bilchiginnaa akka waan impaarattii keessatti filannoon akka qabeessii kanaan dura gaggeeffamaa turetti afaaniin aadatan walgahii ta'an irratti lakkoofsa fooshaanicha adda baasanii waliif himaa turuu fi kaardii filannoo dirqamaan hawaasatti qooduuf kan mari'ataa turan ta'u iccitiin keessoo isaaniitii miliqee ba'e ni addeessa. Kana malees namoota kaardii filannoo fudhachuu didanii fi hariiroo jaarmiyaa siyaasaa qabu jedhanii shakkan hunda hidhaatti darbachuu irraa kaasee hanga lubbuu qulqulluu balleessuutti ga'u kan karoorfatanii fi daba ulfaataa ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf irratti walii galuun barameera. Lukkeeleen bilchiginnaa hawaasni Oromoo nagaan ba'e akka hin galleef guyyaa guyyaan wixinee haaraa bocuun akka umurii dheereffatanii fi hacuucanii bulchaniif haala isaaniif mijatu irratti walii galuun daba ulfaataa hawaasa irratti raawwachuuf karoora baafatanii jiru. Aanaa Arsii Nagellee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa maqaalee garaagaraa da'oo godhachuun uummata irraa qarshii funaanaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jaalsabaaf hawaa gaarii waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagellee gandoota akka Gubataa Arjoo fi Haadha Abbosoo jedhaman keessatti shiftoonni Abiyyi Ahmed leenjii saamichaa kennuufiin hawaasatti bobbaasee maqaalee akka nyaata milishaa, buusaa gonofaa, lammummaa Itoophiyaa, nyaata barataa, daandii fi boordii filannoo akkasumas nagahee maqaa jedhuun nama tokkorraa qarshii 7,900 dirqamsiisanii fuudhaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan gandoota kanneen lama
lamaan keessatti namoota dirqamsiisuun nyaata milishaaf qarshii 2,000, buusaa gonofaaf qarshii 1,000, lammummaa Itoophiyaaf qarshii 1,000, nyaata barataaf qarshii 1,000, daandiif qarshii 1,500, boordii filannoof qarshii 400, nagahee wantoota armaan olitti qarshii guuraa turaniif qarshii 1,000 jechuudhaan mataa nama tokkoon qarshii kana hunda gaafataa jiraachuu fi namoonni qarshii gaafataman kaffaluu hin dandeenye ammoo qe'ee gadhiisanii baqataa jiraachuu jiraattonni dabalataan ifoomsaniiru. Bara kana keessa sababa roobni gandoota kanneen irraa badeef jecha hawaasa kanaaf oomishni tokkollee gahee kan hin jirre yoo ta'u isaanuu namatti birmatee gargaarsa kennuuf osoo barbaadaa jiranii deebisanii haala kanaan maallaqa kana gaafachuun jireenya tadheessanii namoota godaansisaa jiru jechuun jiraattonni aanicharraa dubbisnee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Loltoonni kunneen yeroo gandicha keessa deeman hawaasa mana keessaa dhaban akka isaan manatti hin deebineef balbala mana isaanii irratti saamsuun namoota qe'ee keessatti argataniin namoonni kunneen yoo yeroon dhufanii maallaqa kana hin kaffalan ta'e dachaa kanaa kaffaluu jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuus jiraattonni gabaasaniiru. Michoonni Ameerikaa waraana Iraan irratti geggeeffamuuf yoo hin gargaarre neetoon egeree baay'ee hamaatu isa mudata jedhu Tiraamp. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp akka jedhanitti michoonni Ameerikaa daandii geejjibaa boba'aa murteessaa Iraan bu'a qabeessa ta'een cufte Strait of Hormuz banuuf gargaaru yoo dadhaban neetoon egeree baay'ee hamaan akka isa mudatu himaniiru. Tiraamp gaaffii fi deebii gabaabaa dilbata kaleessa darbe gaazexaa The Financial Times waliin taasisaniin Ameerikaan waraana Raashiyaa waliin taasifamu irratti Yuukireen gargaaraa waan turteef Awurooppaan daandiin galaanaa Hormuz cufamuun isaa gatii anniisaa addunyaa guutuutti akka ol ka'u taasise irratti akka gargaartu ni eegamaa jedhan. Yoo deebiin arganne yookaan deebii hamaa ta'e egeree neetoof baay'ee hamaa ta'a jedheen yaada jedhan Tiraamp waggoota darban keessa gamtaan kun US Ameerikaa irratti hirkachaa turan jechuun qeeqaa turan. Namoonni fayyadamtoota daandii galaanaa kanaa ta'an akka achitti wanti hamaan hin mudanne gargaaruun isaanii sirriidha jedhan. Gargaarsa addaa akka barbaadan gaafatamanii Tiraamp FT'tti akka himanitti namoota boombii galaana irraa qulqulleessu akkasumas qaamolee farra hojii keenyaa qarqara galaanaa Iraan irra jiran tokko tokko rukutuuf deemuu jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilisiginnaa irratti Oonaa Sulultaa jedhamu keessatti fudhateen injifannoo gonfate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii gaafa bitootessa 30 bara 2026 Aanaa Sulultaa ganda Eeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhateen injifannoo argate. Wabiin uummata Oromoo obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii kana kan fudhate Finfinnee irraa lafa kiiloomeetira 40 qofa fagaattuu irratti akka ta'e beekamee jira. Abdiin saba Oromoo tarkaanfii Oonaa Sulultaa ganda Eeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhate kanaan diina uummata Oromoo du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa fudhate kanaan gareen waraana murna bilisiginnaa irraa nama 15 battalatti ajjeesuun lamaamoo madeessee jira. Kana malee meeshaa konkolaataa diinni uummata Oromoo ittiin deemtee uummata Oromoo ittiin saamtu guutummaa guututti hojiin ala godhee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraana murna bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun alatti meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa harka ishii micciiree irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee akkaamaa 14 biikeemii tokko rasaasa akkaamaa 1,500 rasaasa biikeemii 500 hidhannoo mudhii 13 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan kaadiroonni murna bilisiginnaa Aanaa Sulultaa shororkaa jabaa keessa galanii akka jiran beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin diina uummata Oromoo irratti fudhannu cimee itti fufaa jedhe. Injifannoon kan uummata Oromoo.